Aartistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e Aartist Ke'ool Nagaasaa wallee haaraadhaan dhufee jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenya bagara chaanaalii keenyaatti nagaan deebitan siniin jecha har'a immoo odeeffannoo haaraa fi kan baay'ee namatti tolullee akkasumas illee gurra namaatti dhagguuf kan namatti tolu akkasumas illee kan isin didhaan eegaa jirtan bareedaa ta'e tokko isinii qabanii dhufnee jirra jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun uummata baay'ee bukkee akka inni godhaa isiniin jenna. Keessumaayyuu viidiyoo kana yuutuub chaanaalii sheerii godhaa isiniin jedha. Akkasumas illee feesbuukii fi teelegiraamii akkasumas illee tiiktaak irratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jedha. Yoo sheer godhan aartistii keenya jaalatamaa aartistii Ke'ool Nagaasaa sirba isaa haaraa kanarratti illee kan isa fayyaduu danda'u ta'a jechuudha. Kan uummata hedduu bukkee gahu. Kanaafuu viidiyoo kana sheer gochuun jalqabaa isiniin jenna daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyoo irra qabanneetti isin haa dabarsu. Egaan daawwattoota keenya akkuma beekamu aartistii dhiyeenya kana kaa'aa jiran keessaa aartistii Ke'ool Nagaasaa isa tokkodha jechuudha daawwattoota keenya. Egaan aartistiin kun aartistii uummata Oromoo keessatti jaallatamaa fi kanaan durallee beekamtii hedduu kan qabudha jechuudha daawwattoota keenya. Mee akkamittiin aartistii keenya kana simatu isiniin jecha warroonni aartistiin keenya kun akka inni dafee dhufu sirba isaa bareedaa kana abdiidhaan eeggattan koomentii jalatti lakkoofsa 22 barreessuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo adda qabanneetti isin dhiyeessu aartistii jaallatamaa fi beekamaa kan ta'e aartistii Ke'ool Nagaasaa wallee haaraa mata dureen isaa Namiitee kan jedhuun dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Akkuma beektan aartistiin keenya kun kanaan dura wallee garaagaraa akkasumas illee kan nama hawwatuu fi kan jaalalaa kan baay'ee garaa nama ciibsan hedduu isaaniillee qabxee dhufaa ture jechuudha. Keessumaayyuu sirbanni yeroo jalqabaatiin uummata Oromoo bukkeetti beekamtii ittiin argate keessaa tokko Joomoree kan jedhudha. Akkasumas illee sirbi Joomoree jedhu sun viiyuu miliyoona 15 fi isaa olillee argachuun gara uummata Oromoo bukkeetti ilaalcha guddaa warroota qaban keessaa sirboota tokko ta'ee jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaa aartistiin keenya kun achillee sirba kan biraallee itti aansee ammaa fi kan kana fakkaatan illee baasee ture jechuudha aartistiin keenya kun. Sirbichaanis illee uummata Oromoo bukkeetti beekamtii fi ilaalcha guddaa argateera jechuudha. Keessumaayyuu ammoo kun immoo aartistiin keenya kun sirba haaraa mata dureen isaa Namiitee kan jedhu qabatee dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan aartistii keenya kana adda fi qottannaanii eessatti baafii yommuu jettan immoo akkuma beekamu aartistiin keenya kun amma maatii yuutuub chaanaalii isaa banatee waan hin jirree fi kanaafuu inni kan inni irratti gadhiisu viisiyoon intarteementii ta'a jechuudha daawwattoota keenya. Achirratti kan dhufu ta'a jechuudha aartistiin kun kan inni dhufu immoo yeroo isaa yoo barbaadan aartistiin kun akka jedhetti sirba kanaa dhiyeenya kanatti nan gadhiisaa jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Kanaafuu aartistii keenya dhaqaatii viisiyoon intarteementii irratti dhiyeenya eegaan isiniin jedha. Egaan aartistii keenya kanaan maal jennaanii dafii qottuu si eegaa jirra bakkee bareedaa sagara nama ciibsu kanaan akka inni dafee dhufullee abdii hedduu qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo har'a qabannee kana ture hamma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha isiniin jecha. Akkasumas illee odeeffannoo hasiitaawaa fi waa'ee aartistoota kanaa yoo barbaadan yuutuub chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabadhee kana ture amma xumura qophii kootiitti waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Viidiyoo kan biraa walitti deeman kama kiyyaa nagaatti.